Lurratti dhukaasuudhaan ajjeese xilaayee yaamii jedhama. Inni lammaffaa isa wajjin immoo kan as keessatti hirmaachaa ture Abdii Alamaayyoo jedhama. Inni sadaffaa yeroodhaaf to'annaa keenya jalan oolle Kabbada Gammachuu jedhama. Xilaayee fi Abdii to'annaa keenya jala oolchinee jirra. Kabbada Gammachuun immoo barbaadamaa jira. Kanaafuu uummanni keenya naannoo galaan jiru akkuma xilaayee fi Abdii dabarsee nutti kenne ammas deebisee Kabbadas dabarseetoo akka nutti kennu bakka dhokatee barbaachi godhamaa jira. Barbaachi qaamoleen nageenyaa godhu kana keessatti hirmaachuudhaan yeroo gabaabaa keessatti to'annaa jala akka oolchu abdii guddaa irraa qabna. Maaliif akkamitti Hacaaluu ajjeesuun maaliif akka barbaachisee jecha amantii isaan poolisii biratti kennaniin akka arginetti akka xilaayeen nu kaasetti jechuudha. Tokkoffaa kan inni kaasaa jiru ergama dhaaba Aba'oo Shanee jedhamu akka ta'e uummata Oromootiif dabarsuudhaaf jecha uummanni Oromoo bilisummaa isaa akka argatu mootummaan kun kufaa jira. Nu wajjin hirmaadhu siifisii darbaa biyyaafis hin darbaa. Uummanni Oromoo akka balaarratti hin kufne nu gargaare akka jedhaniin kana qofaas miti isa wajjin kan dubbatan afaan Oromootiin walii isaaniitiin garuu namoonni kun namoota lama waan ta'aniif afaan Tigirfaatiin kan dubbatan ta'uusaa jecha amantii isaatiin nu kan jirru gaa jaarraa 21ffaa keessa. Jaarraa 21ffaa keessa odoo jiraannu karaa humnaatiin mootummaa fonqolchuudhaan yookaan immoo humnaan mootummaa jigsanii mootummaa ta'uudhaaf adeemsi deemamu baay'ee qaanessaadha. Sababii kanaaf waxabajjii sadaffaa galmeessine.